برا بچو إن شاء الله يروى أما hundeeffamuun isaadhaa waggaa sadii fi isaa gadi kana gidduutti waggaa sadan kana keessatti damee gara 212 geenyeerra Allahu akbar. Haji Hamzaan hoogganaa akka pireezidaantii majlisaa godina Jimmaa qofaatu hin taane abbaa hayyootaati. Allahu akbar. Yoo jalqabaatiif akka godina Jimmaa magaalaa Jimmaatti waasasanii jiran Allahu akbar. Akhiran amsa sadii dargaggoon islaamaatiif annaanuu barbaadu. dargaggoon wanti hundinuu qaamni hundinuu miidiyaa qabaachuu sadaffaan barbaachisa. Jamaala of jaabesi karoora haaraa baasii milkeessi waan har'aa hojjuu yerootti hin kennin har'uma hojjaadhuuti xumurii har'a karoorsi kayyoosi duraa milkeessi. Assalamu warahmatullahi wabarakatuh. Nyaatameera namichatu nyaatee ka'ee uffatee ka'ee jedhamu kallattiin du'aa itti gadi jigeedhaan namootaan rahmata qabdu hundinuu uffatee nyaatee ka'eeti kan inni iddatti galuu barbaade namootaan rahmata qabdu hundisiituu mana keessanitti haseentuu Jibriil tokkichiituu afuufuu jedhamu. Jennani maaluma fedha kadhachuun lola Jibriilin biraa hambisummaa barbaachise jennaan nyaata illee nu nyaachiftanii tariigaa aadaa hawaasni baree hin barree qaawwaa fi waa wayii dhabe natti fakkaata. Jibriilitu afuufuu jedheedhaan inshaallah keenya Jibriilidhaa wajjin rabbi waa milkeessu. Kabajamtoota abbaa ulamaa fi hayyuudhaa Sheikh Haji Hamza Sheikh Muhammad Nur ittigaafatamaa dinii dhimmoota islaamummaa fi pireezidaantii dinii dhimmoota islaamummaa godina Jimmaa kabajamoo Sheikh Muhammad Amin Tamaam barreessaa olaanaa dhimmoota islaamummaa godina Jimmaa akkasumas kabajamoo Sheikh keenyaa ittigaafatamaa dinii dhimmoota islaamummaa Ana Coora Bakar Sheikh Khadir akkasumas ulamaa'i halqaa qaraasisuudhaan beekamtan ilmi majlisaa raabsuudhaan beekamtan kan akka Sheikh Qurratu kan akka Sheikh Muhammad Amin diinii islaamaa raabsuu irratti gahee guddaa fudhattanii asiin geessan Sheikh Nasir Abdurrahman daa'ii Oromiyaan qabdu ulamaa Oromiyaan qabdu miseensa koree olaanaa dhimmoota islaamummaa Oromiyaa kan ta'an Sheikh Nasir Abdurrahman gidduutti argamanii sagantaa gandaa dubaa ganjiitti nu argamanii ittiin bareen Allahu akbar. Anis rabbiin na uffatee ulamaa kanaa wajjin du'aatotaa fi hayyoota kanaa wajjin asitti argamuu kootiif rabbii kiyyaaf galata guddaa galchaa. Ulamaan islaamaa akka kanatti faajjanii bara wasaa'illi tokko hin jirre keessatti bara teekinooloojiin hin jirre keessatti miilaan deddeemanii tawhiida gadhaabaa turan islaamummaa raabsaa turan tawhiida raabsaa turan ifaajjeen isaanii faanni isaanii tolee bareedee miidhagee asiin gahan qul lilmuallimi waffihi tabjiila kaada almuallimu an yakuuna rasuulaa jedhu shaa'iroon arabaadha. Galata guddaa islaamummaadhaaf ajoo guddaa qaban bara cunqursaan namoonni qaamni alagaan garaagaraa jabaatu keessatti bara agartaniitiin tawhiidni jibbamu keessatti maqaan islaamummaa jibbamu keessatti rabbii tokkicha isaanitti cichanii akka kanatti islaamummaan hin bareede ittiin bareenne nuu kennan sababaa guddaa ta'an rabbi umrii isaanii keessa barakaa nuuf haa kaa'u. Ammallee kunoo masjidni kun ijaaramuudhaaf masjidni kun utubamuudhaaf asitti muhadaraa islaamaa teenya ni ijaaramaa miti eegee ijaarames ibaadaadhaan jiraachiifnaa miti kolleejiin islaamaa sitti hin barbaachisu yuunivarsiitiin islaamaa sitti hin barbaachisu inshaallah asitti yoo rabbi jedhe masjida qofaa miti. قبل بناء المساجد بناء الساجدين جدني نفعنوك أصلا شيخ بكريم حجي حمزان
utuu masjidni ijaaramin qaamni masjida kana jiraachisu ijaaramuun dirqama waan ta'eef kanarratti tokkummaadhaan jaalalaan wal sifeeffachuun islaamummaa keenya eeggannee daangaa isaa kabajuun barbaachisaadha. Nuti akka hawaasa islaamaatti maaliin rabbiin olaanaa taanee beekamnee hawwannee ijaaramnee tokkoonnee dagaaguu keenya rabbiin irraa barbaada waan ta'eef المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف جل النبي عليه الصلاة والسلام. مؤمن كربين برتي صدر كانوا سوالنا بوان تيف إرلان كنا مصدر عزين كنا بدل كنا مسجد ربي كيف سجرا تكلان كنا مسجد ربي جارو كيف سجرا جلال الدين مسجد ربي جارو كيف سجرا كناف مسجد ربي كيف إجارون إفاجون هتتون كامانيس فريدان بيكون فان نتنو قبل مسجد ربي جارون مسجد ربي جراچسون بركما كينيا ندواي كدني يني ديموف دينا مسجد كان جراچسوس كموتوس كمجاروس كان دباتي باوس اسمه وانتف ربي سنا غرغالو اخيرا امس سبي درغغون سلاماتي فنانو برباد درغغون وانتندلو كامين دلو درغغون سلاماتي مدمنه اسندو كنف استراتيجي بوچون ديني خدمون علماء براد عبدالچون علماء انكا كراسي ساجرو درفاي ساني خدمون اسلامي ما كمجر رأي بيكا علماء حيان حيان ايمان الرأيان تيف ربي صداچون رأيان تيف علماء كبجون امري سافرتون درسان كراسي سكولونسون يعني سفلفتون ايري ببرتون جهين نتي اسرع قبلو جهي قدات مسجد إجارة يعامته بالله كي أمر رب المكسسوف بين وانتهف مسجد إجارة أكلت تنبثنا بعد جرون سنين سمربات درجكم برو أما إن الإسلام أروني تكون إجراء شراف وافرت سبر باتشيسا إن الإسلام أروني إجارة إجراء شراف وافرت سبر باتشيسا تكفى درجكم كينيا علمي رب بيكون سرت علمي شريعة بيكون شريعة إسمار باتشيسا بيكون سرت زبادة كبنا علمي هلكا رت زبادة كبنا تعليم القرآن رت جميع كبنا قرآن كرام كبنا علمي حديثا كرام كبنا فقه كرام كبنا على تجرا جرا كرامي إسلامي ما خدمه كبنا برنة بريشان الله خلاص كله تجاهلوا كبنا الناس أكوا بيكون في أمة الإسلامات برباتشيسو أمة الإسلامات كميرب إيراف زبنا إيراف إفدان جسيتري أنغون برباتشيسا إتوا سيتي كامي أبانا أنغو كامي تايتان إتوا إسلامات أوغاتو إتوا حياسا كينيا نبلني بان نسلا جماعان كن أفتوا لتك أمامي محاضرة بريبا كنا محاضرة إسلاما كنا مجلس علمي مسجد ربي تنجارو هنا ولتك أمامي سنباجي مرة فلوس سنتبلكوري كناف أنغو كنا سنتكولوسا مجلسا سنتبل كاروك الله إسمينا لما نعبدلني مينا تكون نعبدلني دعاء ربي تجيشورا كبنا زمن أدورا أكا سباتيس أكا أمنتاتيس قبرون فمي شنكور فمي چارة دفلو كامل نتنو كبودا بمي جدو كنا كيستي ربي ورسالي فقصتي حج حمزان شيخ محمد نور توحيد الرب سودان إسلام الله شوكته والاتكابدان جمعية معاد الدجفر أكدو بجناتي نص قابتنا معاد الرحمن إيجا معاد برني أجيبانا برنسا جاي لاريكا برنسا أكادامي زفيجة تنكنا برني دقري تكفاس لما فاس برني بس سناتي كاني مصدر كنا حج حمزة شيخ محمد نور معاد الدجفر أسسني الله أكبر الله أكبر معاد كفارتي إسلامك يعني الجنة أكاديمي شريعة مرحلة بكالوريوس مرحلة ديجريتي كان شيخوني كان ستتين أما يفهمن علمي كذا كانت تنجبسن ديجري روج الكباتي أكاديمي الجنة مجال الجنة تنواسس نجرون الله أكبر حج حمزة بجماعة كبريزمانت مجلسا جدول الجنة بفتين تاني أبا حياتي الله أكبر أبا علمائي أبا يواسان أكبر جيسا
yoo dubbatan akka jaarsaa yoo gorsan akka obboleessaatti abbaa isaaniirraa maatii isaaniirraa diinii fudhatanii asiin gahan ganda kanatti argaman. Allahu akbar. Ni baranna inshallah. Ni baranna qur'aana rabbii ni qara'na islaamummaa ni kabbanna darasaa bira dhaabbanna majliisa qaroo rabbiin nuufatee inni irratti du'ee inni hidhamee inni kolaafameen booda majliisa argannee kana bira dhaabbanna bitaan mirga wal cunqursina taasaadhaan wal biraa galla inshallah. Allahu akbar. Wali wajjin jiraannaan rabbiin isni gargaara waan ta'eef kan irratti hojjetannu akhiran inna namni siniidhaame kana miidiyaa qabaachuu sadaffaan barbaachisa. waan hojjennu tokko miidiyaadhaaf gabaasuun ummanni wajjee wamantaane walitti fidee wal utubee wal aangoomee sadarkaa guddaa qaqqabaa jiru. ummanni islaama bara dheeraaf miidiyaatti fayyadamaan turre miidiyaa hin qabu ture. Kanaaf miidiyaan fakkaatu miidiyaan madaalu qabaachuun dirqama keenya kan irratti jabaachuudha qabna. kun dhaamsa darasummaa kootiiti. inni annifeef baankii Hijiraa aan distriktii akka kibba dhihaa supervaayizara baankii Hijiraa magaalaa Jimmarraa dhufnee baankiin Hijiraa baankii qabsoo ummata islaamaatiin argame du'aa ummata islaamaatiin argame inni du'ee inni ajjeefamee bara dheeraaf cunqursaa diincaachini samaarraa ka'ee asiin argame kana baankiin Hijiraa bira dhaabbachuun inshallah yeroo ammaa hundeeffamuun isaadhaa waggaa 3 fi isaa gadi kana gidduutti waggaa 7 kana keessatti damee gara 12 geenyeerra. Allahu akbar. akka Itoophiyaatti 12 keessa jirra inshallah. Ya Rabbil Aalamiin neeffate hawaasni kun sirriitti quuqama diinii qabaatee baankiin islaamaa baankii guyyaa keessaa sallame tun taane baankiin Hijiraa baankii islaaha ulamaatiin yaani tawfiiqa ulamaatiin kan dhaabbate baankii foddaa yookaan dhalmalee tun taane baankii shari'aa irratti bu'uureffate kan guyyaa keessa dhalmalee jenne tun taane baankii shari'aa irratti dhaabbate waan ta'eef aksiyoonni isaallee gurguramaa jira. bittaan aksiyoonni isaa gadaanaan maqaa ijoolleetiin maqaa madrasaatiin maqaa masjidaatiin bitachuu dandeessanii 15,000 hamma miliyoona 23tti aksiyoona isaadhaa bitattanii miseensa taatanii akka baankii Hijiraa baankiin seenaa kana bira dhaabbattanii maqaa rabbiitiin isin gaafanna. yoo hawaasni kun jabaatee baankiin kun bira dhufuudha qabaa waan jedhu yoo qabaatan inshallah damee baankii Hijiraa akka yaani aanaa ceeraa beekeritti dhufuu danda'u manaajimentii jiru amansiisuu danda'a inshallah. guyyaa har'aa rabbi neeffatee makiinuma keenyaan ulamaa finnee dhufne yoo rabbiin jedhe inshallah yoo isin baankii Hijiraa baankiin tokko bananuudhaaf sheekni keessan sheekanii dhufanii asiyyaa isin dhaamtan distriktii dhufanii nutti maniiruun hin gaariiru. baankiin tokko banuusaa gafaggeeffachuudhaaf yookaan banuudhaaf jalqaba miseensa ta'uudhaan aksiyoonni isaadhaa akka inni bitanii aksiyoona isaa bitee yaani biyyikaan miseensa ta'ee baankii Hijiraa galatee aksiyoona galatee ka'ee baankiin Hijiraa nu bira dhufuudha qaba jennaan ijannoo karaa majlisaatiin nutti dhufanii karaa majlisaatiin keessummeessine damee babal'isaa jirra waan ta'eef inshallah baankiin bu'aadhaan hojjetu yoo tajaajila baankiin kennu ni kenna. baankiin Hijiraa ala qofaa hin keessummeessu ribaa qofaa hin keessummeessu tajaajila barbaachisu hunda nu bira argachuu dandeessanii inshallah. Yahadaraa biyya sana arganis akka baankiin Hijiraa qoodarraa fudhatullee maqaa rabbiitii fi maqaa koree faayinaansiitiin isin gaafanna inshallah. waan barbaachisu jiraate nu gaafattu. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.